Yoya jirraa jirtu hordoftoota fi daawwattoota sabboo gontuu naga keessanii nageenyi sanbadaadha. Dubaroota bombaatti rogeette jecha kunoo guyyaa har'aatti illee sabboo gontuu bum bim jedhee viidiyoo haaraa isinii qabate dhufe jira. Viidiyoo haaraa guyyaa har'aatti illee akka irra baratanii fi akka irra fayyadamtan abdii guutuu qaba. Shakkii qabu. Viidiyoo akka har'aa maal qabatu maaf akkam surprise me goto goettani wanti uumam surprise me wanni maal goettani garuu hedduun keenya silkii smartphone qabannee Samsung, Infinix, like Tecno waan hedduu qabannee yeroo hedduun keenya storage is sufficient in the chat storage keenya yoo 16 ta'ee 32 60 ta'ee uwwisee guutumaa baay'ee uwwisee nam dura guutama. Waan kanaadhaaf falta'uu yaaddaa storage kum tokko deddeebi afur GB asii qabatu tolaan akka argattan isiniif qabadee dhufe jira. Akka irra galmeessaniif akka irra fayyadamtan abdii guutuu qaba. Storage kum tokko deddeebi afur GB kan tolaan akkamitti argachuu dandeenyaa warreettaniif ammoo wantichi baay'ee salphaa fi baay'ee qallaadha. Wanni nu barbaachisu wanticha argachuudhaaf application tokko qofaadha. Application tokkochi buufannaa buufanneen boodaatti Google account yookaan Facebook kennaan seenaa achi booda 124 GB tolaan argatu waan Android osoo 1024 GB tolaan argannaa. Dhaqamoo wanni ammallee isa adda godhu applicationicha video ta'ii faayilii ta'ii foto ta'ii wanti adda addaa kan achirraa seefamtu kullee tasuma hin baddu. Osoo silkii kee badeeyyuu osoo silkii kee kan nurra bade ta'eyyuu tasuma hin badu. Silkii biraatiin appilikeeshinicha immoo kan qofa uffattee saayinii gootee waan kan kee guutuu faayilii waan barbaaddu haduraan irraa seefamtu guutuu barbaadetti daawwatu godhachuu dandeetta. Si jedhaa gara barnoota kiyyaa ka'a. Isan dabarsuun irratti jaallatamtoota daawwattoota sabboo gontuu warri chaayilii akka sabboo gontuutti addisii taatan waan haaraa taatan ammaa kan dhuftan sabboo gontuu subscribe godha. Sabboo gontuu waa'ee teekinooloojii torbaan kan isin ga'u ta'a. Warri haaraa taatan sabboo gontuu subscribe, like, share, comment godhaan jajjabeessaa isin jedhaa baay'ee isin jaallanna. Kan maawwan gara viidiyoo san dabarsu takkaataa. Kun jalqaba erga gara silkii keenya dhufne appilikeeshinicha teeraboksii kan buufachuu qabna. Kun teeraboksicha kana hin argitan na fakkaata. Teeraboksii kan buufachuu qabna. Teeraboksii kana immoo buufachuudhaaf directly Play Store keenya deemna. Kunoo Play Store keenya kunoo kan application kan jechuudha. Application irraa dhoofna. Achiin booda iddoo search kan dhufne Terabox jennee search godhu qofaadha. Terabox jennee search goona. Achiin booda ni waan buufadhee fi installation nan gaafannee open godhinaan jedha. Isa namoo install gootanii achiin booda open gootanii open godhuutime. Erga open godheen boodatti kun kana agree na gaafata. Agrichi kana banaa fi eegi agree baneen boodatti ammoo Google email yookaan Facebook kan keetiin login godhu waan sign up godhinaan jedha. Isanii yoo email qabaattanillee kun iddoo email gubbaa kanatti email iddoo Google san tuxxanii email keessanii seenuu dandeettanii. Ana immoo ammaa fi Facebookiin seenuu barbaadaaf Facebookiidhaan seenee isinitti agarsiisa. Kun wanticha immoo wanni inni hojjetu automatical video backup akka video backup isanii godhan gubbaa kanarratti hojiisaa himaa jira. 124 GB large space akka qabatu guutuutti immoo jira. Amma Facebookiin sign in godha isin agarsiisu. Kun baay'ee faxxanaa wantichi kun achiin booda kun wanni inni nu gaafatu enable automatical photo backup jedha. Ammaan tana photo backup godhuun barbaada jedhan duraan fayyadamaa turuu waan taaneef ask me later goona.
erga simulator gooneen boodatti ammallee Skype nu gaafata video waan high speed hedduu hin goota jedha. Skype goona. Achiin booda welcome to Terra box nun jedhe jira ammallee Skype goona. Erga Skype gooneen boodatti ani Facebook kiyyaan kun login godhee jira. Ammaan booda wantichi akka 124 GB free permanent akka nuuf kennu kun nutti agarsiisaa jira. Kun jalaatti 124 GB free permanent storage space nun jechaa jira. Ammaan booda faayilii viidiyoo footoo viidiyoo dookumentii adda addaa hirkee jechuun alatti wanti hafee hin jiru jechuudha. Ammaaf mee footoo 5 hirkee wadhee isanitti agarsiisu. Isan ammoo viidiyoo yoo barbaadan dookumentii yoo barbaadan waan barbaadan hirkee wachuu dandeessu jechuudha. Alloo goota permission si gaafata alloo godhuu qabda. Ishi amma sin seenta. Amma viidiyoo footoo irratti seefachuu barbaadu gubbaa godhadha. Achiin booda fakkeenyaaf footoo 5 akkasitti irra godhadhu. Achiin booda upload naaf godhaa jira. Kun amma deemuu jira next godha. Achiin booda albamii akka keessa naaf ta'u natti agarsiisuu jira. Ammas pilaasii kan tuttee akka itti dabalachuu dandeessu itti agarsiisuu jira. Okay dhaani. Achiin booda kiyyinni kammaan kananni wanni itti godhe albamii kennaa seenee jira jechuudha. Kun albamii kee asiin kennaa seenee jira. Albamii kee seenee sirrii ilaallachuu danda'a jechuudha. Ammaan booda ammallee egaa dookumentii waan adda bira kan fudhachuu barbaadan taate iddoo pilaasii kan tuttanii waan barbaadan footos, viidiyoos, dookumentii waan barbaadan hunda fudhattanii hanga storage kee 2024 GB guutuutti guutuu irraa seefachuu ni dandeenya isiniin jedha. Kanaadha barnoota kiikaadha kan fakkaata yoo sanitti tole like share subscribe godhaan jajjabeessa isiniin jedha. Haga barnoota dhufuun nutti nagaatti.